Akkam jirtu fayyaa keessanii daawwattoota keenya karaa Facebook, Telegram fi waan garaagaraatiin warreen hordoftan akkasumallee YouTube chaanalii keenya irratti kan hordoftan nagaa jirtu. Mee guyyaa irraa akkamitti qarshii keessan akka qusattan yookaan kan bilbila keessanii jechuu kooti. Akkamitti akka qusattan keessumaa Facebook irratti, Telegram irratti wantoota kana lamaan irratti jechuun baay'inaan daataa fudhatu waan ta'eef isaan kanarratti waliin ilaalla. Jennu Facebook irratti iddoo kamirraati daataa qusachuu jalqabdu kan jedhuuf asuma seetingii keessa seentu yookaan iddoo tuttuqaa sarara sadii jirtu kan seentu achuma seetingii keessa seentu kun appilikeeshinii isa guddaa irratti kuni achirraa eenyu bira deemtu miidiyaa and context jedhu kanarra deemtu. Media kanarraati sound app, video news and feed stream sound jechuun sagalee dhageessisee kan play godhu HD quality links open externally wantoota akka kana off gochuu jechuun asitti fakkeenyaaf HD uploading kun suurri keessa namatti akkuma jirutti akka upload waan xiqqoo upload gochuu barbaadan daataa baay'ee kasin jala 3D photo kun immoo fakkeenyaaf footoowwan olii gadi sosocho'an kanumaan autoplay fakkeenyaaf kana yoo bantan autoplaying kun otoo isin play isaan tuqiin akkanumatti ofuma play godha. Isaa kanaaf isin never autoplay irra gochuun barbaachisaa natti fakkaata. Jechuun akka isin jala nyaanne yookaan immoo only wifi irra keessan wifi biratti malee yeroo kan bilbilaa baay'ee isin jala hin fudhatu jechuudha. Asii kanas cuftu walumaa gala warreen kana cufuudha. Warreen kana cufuutiin qarshii keessan qusachuu dandeessan amma daataa guddaa hin qabuuf rakkina hin qabu jechuun qusachuu nan dhiisuu nan danda'a. HD kana akkasin jedha kun Facebook isa guddaa irratti yoo ta'u mee amma immoo eenyu irratti haa ilaallu appilikeeshinii warra kaan irratti akkam ta'a yookaan Telegram irratti maal nuun jedha waan kun yookaan iddoo kamirraati daataa seeverii arganna Telegram irratti kan jedhu fakkeenyaaf Telegram keenya hin banna sarraati seetingii keessa seennaa. Seetingii keessa yeroo seennu iddoo kamirra jira data usage kan jettu kun jirti. Automatical media download. Automatical media downloading kun turn on if you want media to automatically download immediately mobile data irratti akka inni ofuma isaatti download ta'u hin taane barbaanne wanni hin barbaannu yoo ta'e off goona. Yoo barbaanna ta'e akka inni download godhuu hin barbaannu yoo ta'e kuni akka kanatti ta'uu qaba. Yoommoo dhimma isaatii daataa nyaatu yoo ta'an immoo jechuun ofuma otoo isin hin barbaadin download wantoonni jiru. Kana yoo akkas gootan download sin ta'a jechaadha. Kanaaf level isaas immoo kaa'uu dandeessu akka kanatti. Low data usage, high data usage. Jechuun high data usage yeroo ta'an irra gaariidha jechaadha. Isaan immoo photo, video, files wantoota kanaan jira. Fakkeenyaaf viidiyoo akka inni download jechuun faayiliin xiqqoodha yoo jettanii viidiyoo akka inni downloading goone isuma sana yoo bantanii jechaadha. Fakkeenyaaf suura chat irratti walii ergitan namoota waliin jechuun Telegram irratti walii barreessitan akka inni isinitti jechuun gadi hin buusne download akka inni hin goone jechuun daataa baay'ee isin jalaa nyaata waan ta'eef jechaadha. Walumaa gala kana asiitii isa kana cuftanii maal jechuurra moo kana maal takkaa cuftaniis waan tokko. Achirraa over wifi irratti immoo akkam ta'uu qaba. Kanas banuu dandeessu. Bantanii wifi irratti fakkeenyaaf viidiyoon download akka ta'u saayiziin isaa akkam akka ta'u asirratti illee qusachuu dandeessu. Photooming jedha wantoota kana ishee kan biraa maan autoplay jechuun atattamaan akka inni taphatu otoo isin hin baniin jechuun fuula sanarra jirtu taanaan akkuma inni taphatu kanallee cufuu dandeessu autoplay akka inni hin goone. Kanaan qusattu jechuudha daataa keessan.
Inni gara biraanii maanni bakka appilikeeshinoonni garaagaraa wantoota garaagaraa qabu. Jechuun akkaataa fakkeenyaaf kuni Google Chrome'dha. Google Chrome irratti akkamittiin qusannaa kan jedhu yookaan imeelii keessan irratti inni illee ni jira. Data usage kan jedhu jechaadha. Kana isa kanallee barbaadan jechuu dandeessu. Waan nu daawwattaniif galatoomaa isiniin jennaa. Egaa jechuun appilikeeshinii garaagaraa warri fayyadamtan jechuun iddoo garaagaraa irratti waan garaagaraa haala garaagaraatiin jira jechuudha. Data usage'n walumaa gala settingii keessatti immoo argattu hunduma isaayyuu. Settingii keessatti kunin download information, manage your preference video, manage video kana yoo ta'an lasiti never play video, never auto play video jedha. Inni kun immoo on wifi connection only jechuun wifi irratti qofa akka inni play godhu ofiitan lamaan isaa hin barbaadu tarii hin beekamu yoo ta'an as kana gochuu dandeessu. Wifi immoo fakkeenyaaf hotspot irraa yookaan bilbila hiriyaa keessan irraa fayyadamtoota al takkaatti irraati fixa. Inni kan biraanii na yaadachiiftani baga yaadadhee maan app store baay'ee kan nama rakkisu. App store jechuun yookaan app store isaa ta'uu maal ture kan bilbila biyya keessaa kana appilikeeshinii ittiin buustan san wantoota appilikeeshinii buusan walumaa gala isaan keessattis maal gochuu qabdu daataa tuni gochuu qabdu daataa seevirii irra kaa'uu qabdu. Fakkeenyaaf kana maal jedha siiti yoo ilaaltan over any network fakkeenyaaf abbuma arga irratti yoo daawunlood godhu app daawunlood preference jechuun daawunlood gochuu jechaadha. Anama yoo over wifi only yoo jettan wifi irratti malee ofuma keessanii daawunlood gochuu hin dandeessan appilikeeshinii Google Play irraa jechaadha. Ishi tokko keessumaa daawunlood miti akka wal nama lolchisiisu updateidha auto update kana ila over any network jedhamee kan jechuun appilikeeshinii utuma isin yeroo isin data connect gootan appilikeeshiniin ofuma isaa daawunlood ta'a. Isa kana immoo maal gootu isin over wifi only yookaan don't auto update jechuu dandeessu. Yeroo barbaadan ofii keessan deemtanii yoo don't auto update irra keessan asii dhuftanii maal gootu asirraatii my apps kan jettu iskaan gootu. Iskaan yeroo isin gootan appilikeeshinii daawunlood update ta'uu barbaachisu isinii baasa. Isa booda ammaa fakkeenyaaf ankoo hin jiru fakkaata update ta'ee jira. Walumaa gala iskaan kanaan isinii baasa. Kana amma isin yeroo hundumaa don't auto update fayyadamtan irraa isiniitti ta'a jechuudha. Egaa ani daataa guddaan fayyadama isinii jedheera rakkina hin qabu ammaa fi garuu isin fayyadaman ta'e fedheen. Inni gara biraanii egaa warri kaan amma kanatti miti inni kun yeroo irra caalaa jechuun bifa garaagaraatiin jira appilikeeshinoonni amma jechuun Google Play qofa miti. Kan koo fakkeenyaaf Galaxy appiin jira jechuun ani bilbila Samsungin fayyadamaan ta'eef Galaxy Store'n kun jira. Isarratti illee settingii isa jijjiiruu nan danda'ani. Naanna'ee jira naanna'eetu jira.